Ijan sodaan nu bar maangoo taate akkana. Akkana taasise akka dhiiraatti akkana taasise akkana sirraa barbaada. Ayyee. Macceem kamisiin irratti argiteen beektu ani dhiira ayyeetti fufi. Ayyee mariin keenya har'aadhaa wanni irratti maranne jenne waan Allah subhanahu wa ta'ala Allahin Qur'aana keessatti Rabbii dhamu subhanahu wa ta'ala Rabbii miti kan jedhu irratti maraddeetiin dhufe. Inni ammoo Rabbiin Qur'aana keessatti sagabbaramu miti kan jedhu Qur'aana irraa haasawaa jedhe. Qur'aana irratti Rabbiin Allahin Rabbiidhaa miti jedhe dubbate. Isa san irratti ammoo ragaa fidata. Nutillee nasii haasoyna. Ayyee marii keenya inshallah daqiiqaa sadiin deemna biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Akkasiiti daqiiqaa sadiin deemna achi boodan akkasitti ragaa olii kenna. Okay? Okay, dubbatteera atti anis nan dubbadha. Mariin keenya akkuma isin dhageessanii Allaan waaqa dhugaadha yookiis immoo Rabbii isa dhugaadha isa jedhudha. Kana gaafa dubbannu Quraana kitaaba barsiisa amantii Islaamaa qofaadha. Kanaan alatti gara wangeelaa dhaqama ta'ee kitaaba barsiisa Islaamaa keessaa ba'a taanaan mariin kun asumaan dhaabbataa jechuudha. Seera mana keenyaadha. Waa'ee daqiiqaati jettee daqiiqaan sadiin xiqqaata. Atilis daqiiqaa shan yoo dubbanne gaariidha. Daqiiqaa shan yeroo meeqa akka dubbannu ergasii immoo daqiiqaa meeqaaf akkamitti akka walgaafan arga walii gallee booda itti fufnaa jechuudha. Aywa wannan sin jere jechuun Qur'aana irraa asumna jenne Qur'aana irraa yaada mataa kan keetiin fidattu mataa kan keerra macaafni keenya akkana jedhan jedhin malee ani waan tokko macaafa kan kee keessan seenu. Garuu macaafni keenya akkana jedhaan akkanatti amana hoo jette ammoo sin dhiisu malee. Ati immoo macaafni keenya akkana jedhaan akkanatti amana sammuu kan keetii yoo fiddee taasofte gaafa sana ammoo sin dhiisu macaafa kan kee keessa seenuun dirqama. Yoo ammoo lakki macaafa kiyya keessa seenu jettee Qur'aana irraa qofa na wajjin haasofte wanni macaafa kan kee seenuuf hin jiru. Macaafa kan kee seenaan si wajjin seena. Laakiin yoo seenu dhabde ammoo si wajjin hin seenu macaafa keessa. Okay? Macaafa kiyya keessatti akkanatti amana hoo jette gaafsan si wajjin seena macaafa kan kee keessa. Yoon seenin ammoo si wajjin hin seenu. Ayina dhaggeeffadhu maasoftii waan ta'eedhaafi maturiin waa'ee barsiisa Islaamaa waa'ee Allah irratti Allah waaqa dhugaamoo miti kan jedhu irrattidha kan nuti haasa'uudhaaf deemaa jirru waa'ee macaafa waan galche hin qabu jechuudha. So kanaafiyyuu immoo ragaan nuti sarsii nuti fayyadamnu kitaaba barsiisa amantii Islaamaadha. Namoonni 95 jirtan argaa jirtu. Warri kaanillee akkuma kanatti nu hubadhaa jechuudha. Kitaaba barsiisa amantii Islaamaan ilaallanne alabaa mataanaan mariin kun asumaan dhaabbata. Jennoo koodha. Macaafa akkati sodaattu ni beeka abshirsi hubadhaati. Sanii rakkoo hin qabdu macaafa keessa hin seenu. Hin seenu abadan. Atummaan hin seenin malee ani hin seenu. Ani sodaa macaafa kootii hin qabu. Maaliif seera marii barsiisuudhaaf malee. Laadii qabda sanii beeka si hubadhaa abshir. Hin seenu siin jedhee waada si gara atummaan hin seenin. Atummaan hin seenin. Amantiin keenya akkana jedhaa wala minammination hin jedhin. Yoo akkas jettamu keessa seene siif borca sirriitti. Yoo keessa seenne hin seenu ani si okay? Hin seenin itti na wajjin haasawi akkasumas hin jechuu jira. Barsiisa Islaamaa qofaan na wajjin haasofte. Okay? Ayyee barsiisa Islaamaa qofa Quraanaaf hadiisa fayyadamnee haasofnaa akkasittiin itti fufnaa jechuudha. Barsiisa Quraanaa fi hadiisa? Quraana hadiisa tafsiira siiraa kitaaba barsiisa Islaamaa faatuwaa fayyadamnee. Okay, tafsiira illee fudhadhuuti siiraa waan barbaade fudhadhuuti haasaweeti. Ufii kan keeti garuu ragaa mul'isaatiin haasoftaa tokkoon si gaafadha waan si gaafadhe immoo tokkoon deebisaa deemta. Okay? Callisee haasofna tokkoon si gaafadha tokko osoo jalan dabrin jechuudha. Tokkoon sitti hima gurra kee qabee. Ayyee tokkoon natti hima dhaggeeffadhaa jamaa. Ayyee amma hin jalqabna ayyee daqiiqaa sadii goona daqiiqaa sadii hin jalqabna. Okay? Daqiiqaa shan. Okay, yeroo lama daqiiqaa shan haa goonu san booda nama daqiiqaa sadii goonu. Achi booda gaafii si gaafadha tokkoon. Ragaan dhiyeessuun immoo dagatiin ragaa osoo ragaan dhiyeessitu jetteetiin hin baatu ammoo akkana si seensisa waadaa. Ragaa tokkoon fiddu malee sin dhiisu ragaa fidda jechuudha tokkoon. Haasawa mataa kan keetii abadan hin qeebalu. Okay? Ragaa tokko malee hin dubbadhatis waan dubbattu ragaa waliin natti himta. Akkuma jetti daqiiqaa shan yeroo lama fayyadamna daqiiqaa sadii daqiiqaa shan yeroo lama jechuun kudhan daqiiqaa sadii yeroo lama daqiiqaa 16 erga haasofnee booda dhumarratti gaaffii wal gaafannaa jechuudha.
Okay, itti fufiya. Eegaltaa. Itti fufaa amma. Daqiiqaa shan shan eegasanii daqiiqaa sadi sadii. Daqiiqaa shan shan yeroo lama eegasanii ammoo daqiiqaa sadi sadii. Daqiiqaa sadi sadillee yeroo lama. Maal jette? Daqiiqaa sadi sadillee yeroo lama fayyadamnaa jechuudha. Sadi sadi yeroo lama shan shan yeroo lama. Sana booda gaafa. Akka nu oofetti sun achi boodan gaafiif deebii goona. Wanti hundumtuu dhaabbataa ta'uu qaba kaa. Sadi sadi yeroo meeqa fayyadamna? Akka nuuf ta'e akka gaafiin itti deemetti gaafii maa tokko tokkoon yoo ragaa hedduu fidatte ragaa tokko tokkoon si gaafadha kana tokko tokkoon si gaafachaa deema. Aniyyoo akka kanaadha. Shan shan yeroo lamaa jenne. Sadi sadi yeroo lamaa jenne. Sadi sadi yoo yeroo sadiittis rakkoon qabu. Garuu wanti hundumtuu shan shan yeroo lama sadi sadi yeroo lama achi boodaan ammoo gaafiif deebiidha. Gaafiif deebii si gaafadha achi boodaani. Gaafiif deebiin ammoo haga sa'aatii tokko nurraa fudhachuu danda'a. Ragaa tokko tokkoon si gaafachaa deema. Tokko tokko waan ati fidde gootu. Waan akkas jedhamu hin jiru. Sa'aatii tokko wanti hundumtuu sa'aatii keessatti hojjetama. Sa'aatiin gaafiin yeroo ittiin godhin gaafii irratti. No. Anas keessa sa'aatii 24 taasisii jiniyyuuf osoo hin taane dhugaa si barsiisuuf waan as ba'e. Sa'aatii 48 ta'uu danda'a. Sa'aatii 48 ta'uu danda'a dhugaa sitti himaa. Gaafii tokko tokkoon si gaafadha. Waan ragaa biyya tokko sun hambisiin jechuudha. Okay? Sa'aatii 48 kana taasisuu dandeessu malee wanti hundumtuu sa'aatii keessatti sa'aatiin koo wurdiidha biraazer. Ragaa fidatte waan ragaa fidatte qofa. Yoo ragaan kan kee qulqulluu taate waan biraas hin gaafadhu. Ragaa waan fidatte qofa si gaafadha malee. Ragaa siifan kenna. Ragaadhaan haasofnaa banatti ilaaluun dubbisuun dhimma keedhaan ajandaa keedha waa'ee koomiti. Akkana yoo ta'e. Tokko tokkoon si dubbisiisa. Tokko tokkoon hadii waan hunda si gaafadha. Waan hunda waan ati fidatte jechuudha. Tokko isaa osoo hin hambisiin. Eeyyee ani laayibireerii miti kitaaba akka kanatti mataatti baadhee fuuldura kee waan dhaabbadhu qaba. Akka nama baratee tokkotti referaansii siifan kenna. Tokko tokkoon si gaafadha si jedha. Tana ammoo akkasiin dura sin dhiisu abada. Tokko tokkoon si gaafadha. Hadiisa ati fidde. Haadha ati fidde eenyutu akka si himte tokko tokkoon si gaafadha. Waan tokko sun sin dhiisin jechuudha. Funaanteeti isan gurra keetti nakko sana walitti qabattee dhattee dubbifatte barreeffatte. Yaa goobas arraba dhiisiiti. Ragaa haasawuu dhuftee. Haasawuu waan dhufte sana ammoo tokko tokkoon si gaafadhaa sin jechuudha. Inni suni agarsiistu malee abadan sin dhiisu har'aa akka duraatii miti. Okay? Nama baratetti haasahii sa'aatii meeqa akka fayyadamnu amma wadaanaa gali. Daqiiqaa meeqa fayyadamu walumaa gala. Si jedhee jira bara. Sa'aatii daqiiqaa shan shan eegasanii daqiiqaa sadi sadi san boodan gaafiif deebii sin jedhee jira. Gaafiif deebii ammoo ragaa si gaafadhaa. Eessa akka fidde si gaafadhaa. Eenyutu akka si hiike si gaafadhaa. Kan hunda si gaafadha achi boodaan. Afaan gaditti qabamee waan inni kun. Gaafiif deebii daqiiqaa meeqa fayyadamu? Daqiiqaan qabu gaafiif deebiin. Gaafiif deebiin yoo ati kudhan ta'uu danda'a 200 ta'uu danda'a sun na gaafatta si gaafata. Yeroo hin qabne hin jiru. An nama barateedha. Maree akkasii eessatti barte? Ati nama barate fakkaata. An nama barate. Waan guddaadha baga barattee daqiiqaa ayyee daqiiqaa meeqa daqiiqaa akka gaafiiti. Gaafii 5 qabaachuu danda'a gaafii 10 qabaachuu danda'a. Garuu ammoo wanni siin jedhu wanni waadaa si galu ragaa akka siin duraadhaa sobdeen baatu tokko si gaafata siin jedhu tokko. Okay? Gaafiif deebiidhaaf daqiiqaa meeqa fayyadamna natti hima. Daqiiqaa meeqa fayyadamna? Amma wadaana. Gaafiif deebii daqiiqaa ittiin qabnu siin jechuu jira. Bakka inaa ta'u sijiin akkasii ta'e. Maaf sodaattaa ana dhuga anuyyuu gaafatamu jira. Maaf sodaattaa isaa anuyyuu konfidensi naa ta'u jira. Awwaan amantii kiyya irraa haasa'uu dhuftee bara. Ati maal sodaattaa isaa? Dhaggeeffadhu. Dhimmaan sa'aatii 24 taasisii jiniyyuuf hin qabnu wanti hundinuu seera qaba. Sa'aatii keessatti dubbatama. Yeroon marii jira. Yeroon gaafiif deebii jira. Waan dubbadhuuf daqiiqaa keessatti ragaa hunda saasiifan kenna. Ragaa sana qabattee dhattee dubbifachuun amala nama barateedha. Tarii ati marii seera. Laa dhattee dubbifachuu wanni jedhamu jiru. Asirratti ijoolleen mul'ista waan kijibaa baate guutuu si agarsiisa. Biiznillaa tabaara gotaa. Guyyaan xumuraa kan kee har'a biiznillaa yoo rabbi jedhe. Tokko tokkoon si garsi akka harka geessu si godha. Yoo asii dheessitee baate ammoo eebiin asiin dura waan ati kijibde guutuu waan hin jedhu. Macaafa kan kee keessan seenu atillee hin seenini si galtee akkasitti wajjin haasofna siin jechuu jira. Daqiiqaan godhu yaa jamaa. Gaafiin akka deemuun beeknu gaafii gaafa deemeetiin jedhe achi booda. Akkasumallee manni yaanni yeroo qaba. Kanaaf iyyuu sa'aatii meeqa keessatti daqiiqaa meeqa keessatti akka mari'annu daqiiqaa meeqa fayyadamnee gaafii akka wal gaafannu amma murteeffannetti hoona. Kanatti waliin galti yoo ta'e dhaqii warruma wajjin
Wacu barbaadde shamarran ol naqee wajjin waci. An nama barateedha. Yaa gurba mee arraba dhiisiiti yeroo takka wannan siin jedheen okay daqiiqaa siif godha akkaataa maalitiin si godha si fakkaata yoo ati wagguu haasoftu tokko ragaa fidataa deemte sin gaafadhu hangaafi tokko ragaa fidataa kun hadiisni akkana jedha quraana akkana jedha jettee quraana bantee hadiisa bantee haasofte waraqaa ati dhufteetiin adabbabdu ammoo tokkoon si axxaarra'uu barbaachisa akkasiin dura goote kompiitara barattee anabbabdee na biraa deemu sun mariidhaa miti si galte nama barate naan jettu ofii ammoo nama baratee miti nama kutaa tokko seene yoo akkasatti hin fakkaattu kompiitara bantee gaaf dura natti anabbabdee na biraa deemte osoo ragaa bani siin jedhu Kompiitara jettu kana isa kana ammoo akka gaaf dura sinniisu akka gaaf dura sinniisu ragaa yoo fidde quraana bantee kunoo kana hadiisa fiddee kunoo kana hoo jette waan tokko sin gaafadhu dhugaa dubbachuuf akka quraani godha soo siin jedhani ati nama baranneedha. Kompiitara maalu isa godhe jette kompiitara ko nama barateetti fayyadama ati ko waa'ee kompiitaraa hin beektu qabdaa'ii kompiitara bitee si ergu zamanni zamana kompiitara bira dabre bar argu jirta zamanni zamana kompiitara bira dabre yaa mucaa ani sammuu namni mariidhaan dhufe isaan sammuudhaan haasaa malee kompiitara laalaatiin haasa'u kuni wallaalummaa si zamanni zamana amma sa'aatii kana teknooloojiin kompiitara bira dabree jira kompiitara amma si biratti Itoophiyaa waan jirtuuf sitti fakkaata malee namni kompiitara amma sa'aatii kana bar ijaanuun laalu biyya ammaatti sa'aatii kana namni teknooloojii waan guddatee jira. Kun fayyaan isaa kan godhe samii akkam godhe itti himne qabdi haila kaanii qabdi seef. Mee yaa mucaa yaa gurbaa keenya mee wannan siin jedhe sa'aatii akkan xumurree fi tokko seensifadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isinin araarsa. Gadi buusin irraa. Isinin araarsa. Yoo feete bee isinin araarsa. Gadi buusi. Ilaamee. Inna ga'inni si mirga keete. Yoo amantii lamaan irraa ta'e daqiiqaa qabadhaa gaafiif deebiidhaaf. Fakkeenya akka macaafa jedhaatti waa Yesuus Kiristoos irratti mari'attoo ta'e Quraanaa fi macaafa keessatti Yesuus moo Isaatu waaqadha waan jedhu irratti ergamaadha ergamatu waan jedhu irratti daqiiqaa gaafiif deebii qabachuu dandeessan murteessaa. Garuu islaamummaa qofarraati dhagaartu isa zawwal. Dhaga'u jira. Islaamummaa qofarraa ta'ee garuu lakki dubbadheeruma sii kennee daqiiqaa 5 keessatti ragaa 200 sii kennee ba'uu danda'a. Awwal ragaa 200 sodaatee ba'aa jira. Ragaa 200 sitti kennee waan kijibde hunda waan ati kijibde hunda utuun gaafatamiin baata. Kun kijiba sodaadhaaf isinii galee. Kanaafuu yoo amantaa lamaan irraa ta'e rakkoon qabu walis amantii isaan irraa dubbata waan ta'eef innis amantii keenya irraa dubbata waan ta'eef daqiiqaa olii qabuu danda'u. Akkasitti daqiiqaa olii qabdan. Garuu amantaa islaamaa irraa bichaa jedhamee hamma barbaade fidee daqiiqaa 5 miti daqiiqaa 3 booda dabalatee daqiiqaa 6 daqiiqaa 11 keessatti waan barbaade dubbatee gaafiif deebii moo daqiiqaa 2-3 goona jedhame maal gaafatame maal isa gaafama isaa wal gaafatee gaafa tokko deebisitu daqiiqaan hin dhuma. Saniifuu wanti gochuudhaa qabdan inni sirrii gidduu lamaan keessatti dubbadhu yoo amantaa lamaan irraa ta'e daqiiqaa gaafiif deebii olii qaba. Yoo immoo lakki amantaa tokko irraa qofa ta'e islaamummaa irraa ta'e yookiin kiristaanummaa irraa qofa yoo ta'e ustaaza walis hamma barbaade sinaa gaafatu innis amantaa kiristaanaa irraa dubbatu taanaan ragaa haasoftu taanaan hamma barbaade amma gaafiif deebii sinaa gaafatu dirqama keessan deebistu jechuudha. Yoo islaamummaa qofa irraa dubbattu ta'e amma waan inni dubbate hunda ragaadha jedhee ragaa isaa hunda amma itti kennitanitti hin gaafattu jechuudha. Yoo kana walii gala yoo sana hin taane lakki bineensiti gaggeeffate deemaa hin taatu. Kana walii galtaa dhaggeeffadhu akka wallaalaan godhatiin itti ani gidduu keessan dubbachuu dhufe akka wallaalaan godhatiin. Akka wallaalaan godhatiin. Kompiitara itti waa'ee kompiitaraatu amma tokko si gaafadhe tokko hin deebistu kompiitara itti amma odeessaa halte waa'ee timirti baradhe itti waa'ee barumsaa tokko gaafa hin deebistu amma. Waa'ee barumsaa naasa'in ati karaa barumsaa maal baatan dhaggeeffadhu. Atuu jirta miti kana bashaan garbataatee jiraataa jirta. Ana arabaa fan garbachaata bashaan garbataatee jiraataa jirta. Habashaa akka keef garbataatee jiraataa jirta. Ana araba adiisi caalu. Nama kan akka kee adiisi caalu fana garbatee jiraadha. Ati garuu habashaa akka keetiif garbataatee jiraataa jirta. Dhiira bar biyya alaa deemuun koo si gaafata sammuu si gaafata. Ati amma karaa bishaaniyyuu bishaan sin fudhatu karaa bishaaniyyuu dhufuu hin dandeessu. Ati kan karaa pileenii miti. As kee dimaa beekumsi kee hin deemsisu. Dhufuuf karaa bishaanillee bishaanus hin fudhatu. Kanaaf wati beekumsa ittiin as qottu hin qabdu. Karaa beekumsa amma kootu naaf qabna min laan naawraa sila huqqat. Maalirra dubbachuu barbaada waa'ee barumsaa akaadaamikaal barbaadana waliin min laan naawraa. Maal qabda beekumsa? Fiiziksii irra dubbannu moo keemistirii irra dubbannu moo maalirratti haa dubbannu moo baayoloojii irraa dubbannu naafsi. Mee beekumsa keessa kamiin jirta achi keessa?
Sagaleen kiyya jira Safarhaan. beekumsa keessatti ilaalla. Maal jettan? Kan hin jedheen barwama kana wannan jedheeni asin dura mata duree makana irratti gadhee wannan godheetu hin ture. Muutii godheetiin achi jira natti fakkaata ijoolleen akkas jechuu jiranii amaluma isaati. Mirga isaanii haa godhan. Jedhaasin. Mirga isaati bara isaati. Mirga isaati. Sin araarsu dhufe karaa nama dubbadhe lamaatti si walii galtanii dhufti isaanii waliin sodaanne sin. Wajjin kanaasaa jirru gadi buusi feraaniini. Ustaaza waliin sodaanne miti sin waan amma sinin jedhe. Ustaaza wal isin sodaanne miti. Yaani ko silikin fana yoo ta'e. Aggeeffa ustaaza waliin sodaanne joon maaf sodaattaati? Jaarsuma nama tokko morma. Ustaaza waliin sodaanne joon ati maaf sodaatta? Ustaaza waliin Silaan ka sodaatu qabu waan bar amantii kiyyarraa haasa'u dhufee barsila. Maal ammas sodaadha ammas kanati lafa irraa jirtu malee maal siif namni na sodaatu. In sodaattu taanaan yookiin amantii kee irraa dubbattanii amma barbaadde ustaaza waliin gaafadha amma boriitti rakkoon qabu. Kunoo yoommoo lakkii jette ammas immoo islaamummaa irra dubbadhu ustaaza amma dandee ammaatti dubbatte hunda ragaa tokko tokkoon irratti si gaafata. Kana lamaan keessaa eekkoo bakka tikilii gidduu keessatti dubbaddan. Jibba sii qaba waliin gorree. Amma sodaatteetti kanati. Wallukaa jirtu. Inni akka korbeessa reetti. Kun ijoollummaa filee ustaaza silumayyuu isin koo nama hin filanne nama beekumsa qabu fedhadhaa akkamitti akka hojjiseetan hin beekuun. Wallahi akka goone isin galtee kiristaanumatu iyyuu kanuma qabnaa jedhan. Akkam goona isaa irra kan jedhe. Kiristaan wannummaa nuti qabnu kanuma nurraa fudhadhaa kana wajjin nu mari'adhaa jedhan. Qeesii tokko barbaadee jennaan qeesiin sun hin ta'uuti kana wajjin kanuma qabnaa kana wajjin mari'adhaa jedhan. Wajjin rakkanne maal goona ree? Akka goonu dam. Mee amma macaafarra quraanarra haasawaa jedhe xayyib jedheen hin dinneena. Kana qofa qabu taanaan immoo quraanarra haasawi macaafa quraanarra haasawi laakiin ragaa si gaafadhaa jedheen. Kana qofa qabu taanaan ga'aa erganii ka barsiifatanii gaa maal godhu ree waan qaban barsiifatanii. Ragaa siif hin kennu hin jenne. Kanaan baranii barsiifatan erganii. Sa'aatii keessatti haasofna. Joon si qofa qabu yoo ta'e si erga yookaan kolleejjii keenya si argatanii yookaan akka ta'e sanbatta maalii baradhu. Sa'aatii Nama tokko siyaasofsiisu. Awwalee wajjin sagantaa qabattan mini awwalee wajjin haasee fara'een gadi bu'i. Maa inni dhuftee asitti isaan irratti walii galanii haasaa. Walii galaan jiran mana hawaasa gidduutti. Walii galu situ walii galcha miti isaan walii faa galanii ati gadi bu'i. Maal dhuftee arrabsoo maal jedhu. Akka ammatti walii galu arrabsoon qabamman cufatee baha akka ammatti walii galu sana ta'uu baannaan hin sodaate jechuudha. Ustaaza jalaa bu'eeti ati jalaa amantaa kiristaanarraa dubbattanii hamma dhumaatti amma barsiisnaa gaafa irratti ragaa tole. Fareensitu qabaa keessan irraa deemaa isinis amma boritti amma fixan itti gaaffisa gaafatu kanaan taana walii galaan isin irraa ba'a. Isaan walii galanii waliin haasa'ani nama taatanii nama tokko naasofsiina. Ani isin irraa ba'a kennaati sirraa ba'iti kanaan walii galanii kanaan dinnaan abbaan isin sodaate. Isin lachuu baate yeroo takka eega sani ammoo isa wajjin akka jedhe san irratti walii galle waan gaariidha. Ayyee nagaatti tura. Ba'a isinillee tole. Atilleen bayi keenya ka jedhu sun. Okay. Aywa. John dhaga'u jirta isaa waan jechuu jirru dhaga'u jirtaa miti isaa. Ani sharti tokko sirra qofa sirra kaa'e. Seera tokko qofa sirra kaa'e yoo sa'aatiin haa dhaabatu jettee jechuudha. Seerati naa kennitu osoo hin taane wanta sammuun kootti walii galii nan bula. Waan sammuun kan keessee ajaje maal irraa godhadha isaa. Amantiirra asuu dhuftee bara. Ragaa naa kennita tokko tokkoon ani sa'aatii gaafii sin gaafadhu sin jedhe yeroo maal goote yoo tokko tokkoon quraana fi hadiisa banaatiin na dubbiste. Okay? Siifan dubbisaa. Hayyee siifan dubbisaa. Na dhageessaa misaa? Akka nuti macaafa manaa sin dubbifnu ani duraanuu nuti macaafa manaa sin dubbisaa deemna. Yoo tokko tokkoon quraanaa fi hadiisa banaa naa dubbisaa deemte natti garsiisaa deemte waan tokko si gaafadhu qabu. Maaliif isin araarsu ani Joo? Joon maaliif isin araarsu? Nu araarsu. Awwal akkas goonu awwal ani daqiiqaa isiniin qaba. Garuu immoo waangootan hundumaa fi fakkeenyaa fi amma isiniif gochuu. Daqiiqaa wayituu kan qabdu hin jirtu buusiin yeroo takka buusiinis anaafsitu wajjin haasa'u jira. Qoy isiniin araarsa ka keessa ooltanii namnis dhaggeeffataa waan jiruuf. Wanni araarsitu wayituu hin jirtu waliin lolli akka silaadhaa gadi bu'e ibboo osafaraan faatilee ni buufne nama hundaan ni buufne buusiin isaa. Mariitti daarektilii akka seenamuufidha awwal. Laa bu'iitii jala sanii dhaa'oo achi haasawi achiyyuu ni dhageenya. Jala sanii bu'iitii haasawi achiyyuu ni dhageenya achi qabi bakkuma jirtu sanii qabi. Akka silaan isaanuu waliin galle gidduudha nama malitti akka seenamu naa jettaa isaanuu waliin galle akka isaan walii gallu yeroo takka gajala ka bu'iitii yookaan muutii qabadhu taa'e tolee.
Dhagaa hojirtaasa? Baay'ee nama ajaa'ibda garuu. Ansila yerooti kottu asa'ii. Gadi buusiiti yaa aboo wajjin haasofnu Joon. Wajjin haasofnu ragaa mul'isaatiin deemta siin jechuu jira. Qur'aana bantee hadiisa bantee naa mul'isaa deemta. Okay? Ammas na dhaggeeffadhu meeshaa tokko. Dhaggeeffadhu. Ani sammuu kee miti sammuu koodhaan hin ajajama. Kan na ajaju si osoo hin taane anatu of ajaja. Kanaaf iyyuu wanta naasa'u ragaa siifan kennaan. Iddoon itti barreeffame hadiisa. Ragaa tiksiin barbaadu ani Qur'aanaa fi hadiisa naa mul'isaa deemta siin jedhe. Mul'innatti naa mul'isaa deemta. Okay? An kitaaba baadhee si jala adeemuudhaafi miti kana kitaaba yoon baanne maal naan barachuu dhufte maal natti anabbabuu dhufte duubaati kitaaba natti mul'istu hadiisa Qur'aan natti mul'istuuti anabbabdee na bira deemtu deemu barbaaddaare duuba. Bakkaaf iddoo inni itti kitaaba kee ammas wanta isin irraa beekuu qabdu bakkaaf iddoo inni itti kitaaba kee keessatti barreeffamee jiru banee bakka maal naa godhaane ummanni arguu barbaadan ummanni arguu barbaada atelleen san barbaada Qur'aanaa fi hadiisa bantee naa mul'isaa deemta siin jedhe dara geessaami. Isa kanaa naaf of beektooti. Dhaggeeffadhume uummata wallaalaa walitti qabdee guyyumsaa deemta uummati akka dhaqee ofii dubbisu hin yaa gurbaa arraba dhiisi rabbii kan keessa uummata illee arrabsin anallee arrabsin yeroo takka mee arraba dhiisi kitaaba mataa irratti baadhee dhufuudhaaf laabireerii miti kitaabicha keessatti isa barreeffame garuu riifeeraansii siifan kenna kitaaba irratti waa barreeffame siin jechuu jira kitaaba naa mul'isaa deemta ragaa naa mul'isaa deemtaami jedhi so ammaati kitaaba baadhuu kottu na jala adeemi inni jedhu kuni wallaalummaa kee agarsiisa kun seera dibeetii miti international dibeetii dhaqii ilaali. Yaa mucaa maal taate sana gaa? Kaaba baatanii osoo hin taane warri bare dubar hundi isaa dubar akkana jedhaniitiin tokko tokkoon dubbisaatiin deeman tokko tokkoon akkana jedha dubbisaa deeman. Nutillee wagguu haasofnu akkana jedha dubbisaatiin deeman. Ragaa naa fidaa deemtaami? Dirqama hin qabu. Sila yoo akkati sodaattu beeka. Akkasitti nu badhu. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mee akkam goona isaa muutii na godheetti dachaasoo jira ragaa mul'isaa deemtaami Joon. Ragaa sitti maal deema iyyee? Ragaa mul'isaa deemta tokko tokkoon ragaa mul'isaa deemta si wajjin haasawaan yookaan ammoo yoo ragaa mul'i fide ammoo boodarratti gaafii tokko tokkoon si gaafan ragaalee fidde guutuu isaatu si gaafan. Rakkoon qabu gaafachuu hin dandeessisa. Angaruu sa'aatii kanatti fakkeenyaaf atumtiyyuu hadiisa kitaaba tokko fayyaate tokko wantee natti argisiisaa deemtaa hadiisa dubbisuun yoo xiqqaate daqiiqaa 10 sitti fudhatu keessatti marii daqiiqaa 5 keessatti hadiisa tokko dubbisuun daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 ol akka inni fudhatu ni beekta atiyyuu kana. Angaruu hadiisa sana keessatti daqiiqaa 5 fudhatee 20 fudhatee waan na ilaallatuudha miti sun. Suni ragaana fiduu qabda ragaana fiduu qabda. Ragaanatti mul'isuu qabda ofii kan keetii jechuudha. Hadiisa kanarratti akkana jedhan ebal odeesse Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam akkana jedhan yookaan ammoo ebal akkana jedhette ragaa mul'isaatiin deemuu qabda. Maal akka ta'e qixeessee sitti nan hima. Hadiisi kun kana hin jedhu yoo ta'e immoo banattee fiddee na sobsiifta. Kana kun siif illee maaliif banattee siidha isaa ragaa fiduu dhuftee banna wajjin haasa'u anabbabuu fi dubbisuu fi miti bara. Ragaa naa mul'isaa deemtaa siin jedhe ragaa mul'isaa deemtu tokko tokkoon. Okay? Si kalama nan jedhu ragaa mul'isaa deemta tokko tokko isaatiin. Ragaa sitti maan deema? Qur'aana bantee Qur'aanni bakka kanatti akkana jedheetti akka uummanni illee hubatuuf ragaa mul'isaatiin deemta. Naa walii galtee kanarratti. Hadiisi sanada qaba. Maqaa qaba, lakkoofsa qaba. Maqaa Qur'aanichaa. Hadiisa kanarra jettee bakka san naa mul'isaa deemta bakka kana ila kunu. Yoo guutulee dubbisuu dhabde bakka kanatti akkana jedheetti dubbisaatiin deemta. Wanta inni jedhu sittan himaa garuu kitaaba hunduma isaa walitti waan jettu natti himtaa miti waan jedhu natti sitti himaa miti laa akkasidhaa miti dubbisaa deemtaa siin jedhe tokko tokko isaatiin tokko tokko dubbisaa deemta. Mataan keessi nagaadha. Maal nuti bar macaafa keessan bar tokko tokko dubbisaa deemna bar sitti himaa maal inni kanatti himtu maal natti himta sa asiin dura bar kootu haasawii siin jedhee jennaan kompiitara huboo keettee odeessitee arrabsitee na bira baatee baqqatteetiin baatee macaafa kan kee keessa nan baqattee baate asiin dura akkas gootee baate arra ammoo sun hin jirtu wannan siin jedhe macaafa bee yalla akka fuulatti fufnaa quraana mul'isaa hadiisa mul'isaa akkasitti deemtaa jechuudha walii galatti irran deebiin walii gallee jira kalaasam quraana hadiisa mul'isaa deemta wassalaam geessinee jirra. Maal dhaggeeffadha isaa itti geessinee jirra siin jedha bar haa itti fufnu amma. Maal itti geessine isa odeessitu miti. Isati odeessitu miti kanan itti walii galu.
ejjennoo koon qaban. Ani isa kitaabni kee jedhu quraanni kee sanada qaba. Maqaa qaba. Lakkoofsa ayataa qaba. Maqaa quraanichaa lakkoofsa irratti barreeffamu wajjin sitti maanan deema. Garuu kitaaba sana dirqama irratti baneessite agarsiisuuf dirqama hin qaban. Dhattee banattee ilaaluun gahee keedha. Dhumarratti immoo ilaa akkas jettee jirta. Dirqama qabdaa gurba. Akka gaaf duraa si arabbabdee dubbistee na jalaa baduu fi bar. Injiru wanni akkasiidha har'a. Har'a injiru gammee har'a injiru wanni akkasiidha. Akkasitti waan abbabdee dubbistee baduun injirtu. Amma kana bantee mul'ista guutuu isaa. Banaa deemta. Ati hiriiraa miti kanan sitti agarsiisutti jiru. Research based. Ati quraana biraa qabdu isaa gurba. Qorannoo dhugaa allaan seexana ta'uu isaan sitti agarsiisuuf deemaa jira. Yaa goobas arraba dhiisiiti. Arraba dhiisiiti. Adaraa kan kee arraba dhiisiiti yeroo takka. Mari'achuu barbaade. Arraba irraa qulqulla. Arraba irraa bahi yeroo takka. Allahin seexana ta'uu seexana. Amma marii jalqabna. Yeroo takka meeloo yeesiisaatiin deemee yeroo takka arraba dhiisme. Adaraa kan kee. Ragaa kitaaba keerratti hundaa'e. Adaraa kan kee arraba dhiisi. Kana. Tegarachuun jira. Arraba dhiisiiti yeroo takka. Yoo sitti tola ta'e taa'ina dhaggeeffatu. Dhumarratti. Mootii godhee jira saachee jiru. Kanaaf ragaa kennu yoo naan jette siif kennuu nan danda'a. Yaa jamaa nuti balleesse isinummaa murteessaa yaa jamaa keenya. Gurbaan kun asin dura na bira dhufee mari'adha jedhee timbar kompeetara ufafoo qabee arrabsee ka'ee erga na biraa fiigaa hin badeesi. Wallahi mana cufatee asin jilaa bade. Amma ni balleesse yaani xayyib waan nan jedhee waan biraatti miti macaafa quraana irraa mul'isaatiin deemtaa. Quraana irraa hadiisa irraa mul'isaatiin deemtaa. Macaafa kan kee keessa siin seenu siin jedhe. Okay. Macaa quraana irra ragaa fidataatiin deemtaadha. Ragaa fiddaatiin deemta. Mul'isaa deemtaadha wanni siin jedhe. Quraanni as jira kunoo appilikeeshina buufadhu kunoo ila kunoo. Appilikeeshina kana buufadhu kunoo sitti mul'isaa. Tayyib eega qabaatte appilikeeshina eega qabaatte appilikeeshina buufadhuuti appilikeeshina irra naa dubbisaatiin deemta. Natti mul'isaa deemta. Okay? Yeroo asitti immoo banattee lakkoofsicha maqaa quraanichaa dubbifachaa deemuun gahee kenna. Ansi dubbisuudhaaf dirqama hin qabu. Achumaadhumaa muuti gootaati ijoolleen akka nageenyeef ijoolleen kiristaana. Miti afaan kee walitti hin qabamu. Afaan kee tuqaa. Afaan kan kee addaan haa cabu jechuu barbaarsa. Maal ani afaan kan kee walitti qabamee jennaan achi muuti wal. Irraa ban ijoolleen haa dhageessu salphina kan kee kan. Wallaala kan kee kan ijoolleen haa dhageessu. Ragaa mul'isaa deemta kun deemtu siin jedhe ittaaseen nu kun amma ittaaseen nu ragaa mul'isaa deema atillee ragaa mul'isaa deem siin jedha bar. Sitti maanan deemaa ragaa garuu ammas wanti waliin galle. Maal natti himtasaa maal natti himtasaa wanni ati natti himtu maal barreeffattee maal natti mul'isaa deemu quraana hadiisa irra battee natti mul'isaa deemu. Sana duudhaadhaa akkuma alsamad sana duudhaadhaa mataan kee. Alsamad karaa baasu karaa galchuu hin qabu. Yaa gurbaa Yesuus duudhaadha Yesuus bar macaafa keessa Yesuus dhaqaa. Yesuus dhaqaadhaa bar mataan dhaqaadhaa bar Yesuusii jedha macaafni kattaan guddaan sun ka Museen akkana rukuteeti inni bishaan irraa baasisu Yesuusii jedha macaafni. Amma isa kana seenuudhaaf yaadde mee waan arrabaa keessa ba'e yeroo takka bee gurbaa addaraa kan kee arraba keessa ba'e. Yoo itti waliin galle ta'e yaada keetti waliin galle bakka adisnoo biraa jiinaa isaa. Yaa jamaa kalaas namni kiristaana namni biraa seenaati yeroo takka walii galuu hin dandeenye gurbaa wajjini. Ragaa siifan kennu ragaan si gadi. Ani inni ragaa mul'isaa deemi jedheeni takka boodara si gaafadha jedhee lamaan nuti jira waan isa godhe waan isa godhe hin barre. Sodaate bakka ani sadi ustaazuu sodaate kana taa'almaa si nama. Gooftaa ko sinin jedhutti eegdumoo sin sodaate odii isaa kalaas. Erga sin sodaate maal gootu. Akkam goona isaa achi muutii godheetti wanna gochuu jira. Bakka gooftaa ko amma sinin jedhu eegdu sin sodaate kalaas tokkoffaan arraba jalqabee lammaffaan ragaa fiddee agarsiiste nalla akka barbaadan lakkoofsa bichaa himee deema jedhee kana caala sinii saba deemoo sin sodaate bakka adiisa. Dirqama baatee sodaate jechuun qabu isaa waliin hubannee jira. Lammaffaan arrabsuu jalqabee isiniin arrabsuu jalqabee kun jalqabee sodaa fi isinii galee silaa osoo dandeeti. Rakkoon qabu ragaa tokko tokko agarsiisaa deema. Adamma tuuji marade ragaa tokko tokko agarsiisaanii deema. Tokko tokkoon keetaaf wanni ishee hojjine. Inni garuu agarsiisu sim jedhee masitti odeessee deemaa jedhe. Kun marii maal jedha malee? Indee? Maal jedha sayyuu qabadhuuti jedha sayyuu dhaggeeffadha. Namni isin jala jiru yuun gaaftas dhaggeeffachuudhaaf barbaade meetii haa godhu dhiisa. Namni nu jala jiru kiristaanuu kan isaa caalaa kan keenya dhaggeeffatu dhiisaa sen. Waan isin ajjabu jechuudha. Waan isin ajjabu inni maal jedhe jim jedhee haasee qabadhuuti fudhadhuu deemi ragaa yoode wanta akkasiinsa waldaa keessa barsiisaa jira seemo ijoolleen xiqqoo bira waldaa jira seemo ragaa qabadhuuti deemi baalaan hin mari'achuu dhufanii Joon yoo beekumsa qabaatte Joon beekumsa qabda meeti ragaa argame arraba dhiisite ragaa argate akka gootu
Mee tana gaaggeessa kan godhu mee namni guddaa seera namni guddaa caliin jedha mee namni guddaa gidduu keessa kan dubbatu. Bakka tibbeessoo dubbadhu bakka. Mee tibbeessoo murteessi rabbii jedhiteeti. Waanti balleessee jira yoo dhaggeeffataa jiraata waan biraan jenne tibbeessoo. Peenteedha haa murteessu cal jenne. Ayyee murteessi mee tibbeessoo. Bakka sagaleen keessan bira dhagaama. Hin dhagaama. Dubbadhu mee. Okay. Actually an reefuma seene na argame jennaan seene detailii sagaleen nuti naddeebisaara. Yoo amma seente yaada jiru asitti himu kan jara lamaaniyyuu. Yaada jara lamaan asitti. Osaa Faransee isin lamaan haasa'ame handhiisee jira. Cal jira ittiin hima yaada keessa lamaanu joon akka jedhe mariidhaan dhufee waa'ee islaamummaa qofarraa soona waa'ee allaarraa waanuma sitti mee qofan sitti maa ati lakkoofsuma qabadhu deemiti manatti gali dubbifadhu jedheen. Ustaaza walimmoo lakki akkasumatti marii dhufte malee na barsiisuu dhufne nan dubbadha joon please nan dubbadhee cal jira. Na barsiisuu dhufne mari'achuu dhufte malee waan dubbatte ragaa baastee natti agarsiisaa deemta. Dhumarratti garuu gaaffii deemimmoo waan tokkoon dubbatte irratti tokkoon si gaafadhaa jennaan nan gaafatu tokkoon jedhee daqiiqaa 2 yookiin 3 qabannaa deen gaaffiin tokko daqiiqaa 2 3 fixa. Akkasumatti waan dubbatte irratti otoo amantii lamaan irraa ta'e jedheen awwal amantii lamaan irraa taanaan rakkoon qabu daqiiqaa qabanna 5 isaa tokko 10 garuu islaamummaa qofarraa waan ta'eef atamma barbaadde kijibuu dandeessa waan ta'eef rakkoon qabu waan dubbatte hundayyuu sin gaafadhaa islaamummaa qofarraa dubbannaa jedheen garuu yoo kiristaanarraa islaamummaa irraa ta'e qixxeetti rakkoon qabu daqiiqaa 5 isaa ta'u 10 gaaffiif deebii goonaannaan okay kun hin ta'a jedhaanis inni walakkee fedhu barreeffadhaati qabadhaa deemaa ragaayyuu jedhe mee maal jettu. Okay, John me waan faraan jedhe dhagayeera tarii yoo si bira murtii ta'e hin beeku ati maal jedhe? Miyuutii noo gochaa jirani. Kamtiin kabajaa. Ani yaada faraan dhaga'uudhaaf hin dhumne waan irraa dhaga'u sin qabu. Akkas seexaanonni dhagaani yaada koon dhagatu rakkoon bagaatan. Gaafatamu. Mee faraan haa dubbatu bayi akkuma si dhageeffadhe inni laa jedhu achiin booda diskeesii gara muka hin jedhu. Yaada ko simu. San nagara John. Isa dhaggeeffataarta? Isa dhaggeeffadhuutiin atti deebi'e. No, si dhaggeeffataara isaan jedhisi jedheeraan. Ayyee na dhaggeeffataa jirta yoo ta'e tibbeessoo. Atis marii gochaa turteetta. Marii gochaa yeroo turteetti baaybiliidhaa yeroo gochaa turteetti kitaabni qulqulluun wangeela akkasii boqonnaa akkasirratti akkas jedha jetteeti yaadota mariisii ta'an macaafa qulqulluuraa walitti qabattee qixeeffatteeti kan ati dubbattu. Yoo ragaa kitaaba qulqulluun latti yoo qabaatte si jechuudha marii miti kamiyyuu. Yes. Kuni maalidha marii seeruma qabeessaadha. Namni immoo kutaa ati kenniteef maqaa kitaaba sanaa qabatee boqonnaa isaa qabatee lakkoofsa isaa qabatee dubbifataa deema. Dhaqee dubbifatee wanti ati dubbatte sun soba dogoggora yookaan siin jedhu ta'ee kutaan ati kennite soba akkas hin jedhu. Yookiis immoo iddoo akkasirratti information dogoggoraa kenniteetta banii nu dubbisii jedha. Kanaan alatti garuu amma fakkeenyaaf marii tokko gaafa fayyadamtu kitaabota riferaansii yoo xiqqaate kitaabota 10 wal fayyadamuu qabda. Ati ni dandeessaa jechuudha. Kitaabota 10 sana iddoo tokkotti walitti qabdee mariidhaaf yeroo qaatu. Iddoo tokkotti walitti qabdee marii daqiiqaa 5 keessatti kitaaba sana banaa deemtamoo yaada kitaaba sanaa riferaansii kennitee fi yaada kitaaba sanaa dubbataa deemta. Atumtuu murteessine kanama barate tokkotti. Maybe fakkeenyaaf macaafa qulqulluu irratti yeroo na gaafatanii yeroo quotation isaa caqasuu qabu. Yeroo quotation isaan caqasan yookaan immoo specifically iddoo isaa yaada jedhu. Fakkeenyaaf yaada sila waan hedduu mari'ataa turre fakkeenyaaf yeroo ati information garaagaraa kennaa turte ragaan bakka kana akkana jedha. Ragaa isaa lakkoofsa gana. Wanti kun kana jedha. Lakkoofsa gana bifa akkasii yoo dhiyaate I think proof godhuufillee disproof godhuufillee hin fayyada jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu gaafa awwal deemaa ture kana jedhee inni conclusionii kennaa conclusion ati kenne yeroo jedhaan specifically iddoo san naqee iddoo sun kan jechuu barbaade kana malee kati jedhaa turte roongi jedhaan akka kiyya jedhaaran. Kanaaf ammallee ka isaanitti illee probably jedhee kana yaadu ragaa fuulli kun bakka kanatti kana jedhaa ragaa isaa kunooti. Bakki kun kana jedhaa ragaan isaa kunooti. Waan san irratti an wanti kana jedheef evidensii kanaan conclusionii kan kaatiin keettaa inni amma akka itti fudhachuu barbaadetti lakki kun kana jechuu barbaade ka fedhu barbaade yoo jedhe ati akka jechuu barbaadde ka jedhu ammoo kana akkas jedhanii gargar galan. So I think
evidensii waliin kennaa yaada isaallee reaaktii isaallee. Mee takka tebbeesoo yaada kiyyaallee osoo dhageeffattee gaariidha. Isumaaf deebisaa itti fufeetillee yaa. Takriban mucaa gurbaa kana wajjin yeroo lama mari'adhee jira siin dura. Yeroo lamaan guyyaa tokko waa hedduu dubbatee waa 11 yaada dhagamma wallahi. Luukiin irratti barreessa sun hagamaa jiraatti fakkaata. Bakka inni jiru waa wallaalu malee. Waa 11 dubbatee kijibaan. Gammeen adeebisee nama mana Faarisii gaafsan Faarisii Islaama reefu qabatee natti fakkaata gaafsanii waggaa tokko caallee jirra. Gadi buufatee tumaan neetworkiin kee hojjetaan jiru jedhee badeechi. Okay jedhe. Sammoodhaan ammoo waan Allah irra mari'achuu barbaadee viidiyoo waraabe. Ta'ee qeebaleef jedhee. Osoo namni hundi gurbaan kun himatee mariidhaaf hin tolu sunaan jedhan qeebaleef. Okay jedhe. Waggoodhaan inni ragaa mul'iseedhe. Kompeetara ofoo kaa'e tarararararara hunda haasawee erga sani xumuraadhaatti waggoo si gaafadha jedhuun arraba jee eegale gaafa arraba eegalu macaafa keessa gaafa seenaa waan tokko jalqabu macaafa keessa sani tana buutee saadha tana buutee nacha achumaan badde jechuudha. Si galtee sabaa kanaaf jecha maal jedheenan namni ragaa fidate fakkeenyaaf amma nuti quraana qaraane fidanna. Fakkeenyaaf amma wagguu quraana keessa fidan alif laam miim daalikal kitaab arabi waan beeknuuf quraana illee waan beeknuuf rabbiin akkana jedha jennaan. Inni ammoo tana jechuu hin danda'u. Osoo kana jechuu danda'e fakkeenya macaafa irraa wagguu fidannu nuti lakkoofsa kana irratti akkana jedha jennee jecha akkana jedha jennee fidan. Inni ammoo san jechuu hin danda'u. Osoo san jechuu danda'e bar takka ingiliffaan dubbisee osoo deebisuu danda'e dubbachuu danda'e. Takka ammoo arabiffaan dubbisee osoo dubbachuu danda'e. Takka ammoo laal oromifaanuu hiika oromifaadhaa qabatee sammuutti dubbachuu danda'e. Akka nuti qabannee itti naasofnu isaa waan tokko. Laakiin kun akkasii haasa'uudhaame fakkeenyaaf lakkoofsa kana irratti rabbiin akkana jedhee jira waan qur'aan hin jenne asiin dura maal jedhee dubbachaa ture. Rabbi laati fi uzza manaat ka jedhamu sun intala rabbi jedhee jira quraani jedhe. Eessarra jira. Ijoollee kiristaana sobuu malee waan biraadhaan jiru. Quraana baaniiti dubbisi gaafa jedhanii tana buutee isaadha. Yeroo lamaa yeroo baay'ee na jala badeetiin be. Kanaafuu amma wanni jechuun hin jiru. Gabaabbinna si gabaabsabe. Quraana ragaa walitti qabadhee jiraa jedhe. Yoo googile irraa walitti qabatee hin jiraanne yoo ofiisaatti walitti qabatee jiraate ragaa walitti qabate sanaa mul'isu. Ragaa walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Dura ragaa wagguu walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Sigatee faayilli fakkeenya faayila usaafaraan qopheessee jira. Usaafaraan immoo mul'isee dhiina usaafaraan itti mul'isamee faayila akkatti qopheessan. Faayila oguu qopheeffattu ati macaafallee iskiriinshoot gootee takka barreeffaman achi keessa koppii gootee faayila akkasii qopheeffatta malee lakkoofsa barreeffataatiin hin deemu. Lakkoofsa barreeffataa yaada kan keetti barreeffataatiin hin deemu. Faayila oguu qopheeffatan akkasii. Kanaafuu mul'isaatiin haa deemu jechuun hin jiraatu. Mul'isaa deemi. Kunoo marittaasee nuti mul'isaa deemi adaraa kan kee. Yaada keessan hubadhe koi ustaaz awwal yaada keessan amma hubadhe isin ka jedhaatanii waan dhiyeessitu nu mul'isaa deemi jedhaatani nu mul'isaa deemi nullee ilaalaa deemna jedhaatani. Akkas kun akkasee. Okay. Joon tariitii yoo mul'isuuf isaan mijannee. Maaf isaan mijannee maaf kompiitara harkaa qaban jenne kompiitara qabachuun beektu naan jechaa ture yoon. Okay. Tole. Waa hundaafuu Kan koo ture Jooko lama dubbachuun illee yemmuu ta'an hin dubbatin. Faraan harka yaada keenya nuti sin araarsuu dhufe yaada keessan maasin sa'aatii tokko wal dadhabdan nuti sin araarsuu dhufe. Amma sin araarsina yaada maal ibsatti akkasitidha sa'aatii tokko. Mee faraan takkaan dubbadhaa kai. Araara barbaannam. Araara marii barbaannaa. Jechuun anarratti waan dubbatee fi dubbatteetta awwal tokko dubbateeraan tokko dubbateera tibbeessu tokko dubbateera. Karaan waan gaarii qabu. Fayyuma wacaaramu. Bakka isa moo na dubbata. Yeroo bira darbe waa'ee Allah irratti yeroo dubbanne Allah qofa macaafa. Karaa kee deeggartii reaaktii goota akkas taanaan. Waa'ee Allah dhiisee faraan kee mana namaa dhufneerra warratu nu waame isaan biratti akka isaanii eegaa dubbanne. Taraa isaa eeggatee reaaktii godha kaa akkas taanaan taraa isaa reaaktii eeggatee godha malee. Tarasa da bare miti. Dhimma reakshinii amma awwal waan inni jedhan reef naa galee malee yaada inni naan jedhaa adaa waan barraa'u nu mul'isiidha. Eewa. Waan barraa'u nu mul'isiidha. Joon ammoo ka jedhaaru ankooteshinii sii kennaa deemaa atuu dhaqee ilaalladhu. Akkasii mire. Araarsee kanadha. Araarsee. Ankooteshinii sii kennaa atuu dhaqee ilaalladhudha Joon ka jedhaatu akkasii. Lakkoofsa si dubbisa deemaan lakkoofsa dhaqee kan dubbisu siidha naan jedhe gurbaan. Marii nu godheem daftaraaf Ayyaa awa farhaan mee qoyyadhe isaati kun ustaazii hin jira isaa dhageeffata. Joon waan jedhaaruan
Joon waan an jedhaanuu si kennaa atammoo dhaqaa dubbifadhu an jedhaatuma deema tarii sa'aatiif jedhaa ta'uu danda'a mee isallee nu banna qoy sa'aatii akka jedhachaa jira an lakkoofsa si kennaa deema ati dhaqiitti dubbifadhu manatti galii jedhan jedha sa'aatiin qabu asirraayi. Qoy akkas ta'uu danda'a. Kiriptoo qalama. Tibbii kanaan argaa badee jira tibbii osoo. Joon jiraan. Ani gatii ustaazaa barreessu bakka iskiriiptoo qalama fudhadhaa koottaa dhee waan ta'eef an taa'ee Baraa qoy irra bashni ati gabaa ooyisiin soo qiddatti makin qoy. Wallahi kolfan akka malee na kolfisiisee iyyuu. Maal jenna reejoo? Viidiyoo kun cufadhe naanna didee joo akkamitti cufadha yaa akhi laa ilaha illallah. Fixaashi hin baana dafaa fixaati hin baana. Mari'atan ishii tibbee sun waraarsa dara rabbi dhugaa rabbi mari'ati waati jette irratti haa murtaa'u rakkoon tokko qabu garuu haqaa murteessi. Wallahi bar mariidhaa miti bardiyaa tibbeessu ati akka ati jara kana wajjin rakkate ati argitee hin beektu. Asiin dura bar carraa kennee fi wajjin manadha jedhee kompiitara achi garagalchee ragama tokkicha naa kenni jedhee tokkichu manatti mul'isaatiin deemi jedhee. Si galtee wajjin rakkanne akka gonuudhaaf. Yaa maaltu jira si fakkaata amman waan hundumaa wal hubachuuf yaaluun barbaachisaadha haga danda'ame. Objektiiviin kenna amma maaltu ta'aara akka Al tokko dhiifama naa godhe dhibbeessa al tokko dhiifama naa godheti yeroo inni dubbatu nu mana keenya bannee taa'u jirra yeroo inni nuun dubbannu garuu hatta shanillee rakkoon kan ku'aa godhu ustaaz awwal gaafa dubbatu illee miyuuti gochaa jira. Is it fair? Sirriidha kun. Miyuuti gochuun qaba waliin yaada isaas namni haa dhaga'u kan kanaas namni haa dhaga'u hankoollee haa godhu rakkoon qabu si galee. Miyuuti gochaa jira baay'ee keessaa na barreessaa jiran garuu dubbanne gasilaati. Alanan deebi'e taanaan garuu yoo dhuguma nama dhugaa taate miyuuti nun godhin. Bargit kiristaanonni ustaaza mana wal jiran kuma sadii moo meeqaachuu jarruun namni dhaggeeffatu rakkoon qabnu warra achitti hafeef. Laakiin garuu akka nam tokkotti akka seeraatti awwaliin haa dubbatu miyuuti irraa kaasuu qaba kan ku'aa godhu rakkoo miti. Si galee? Okay. Meetarii warri as na bira jirtanii Joon gubbaa rumaa baase miti neetworkiitu baase nama san yoo isaan natti himuu dandeetta. Ijoolleen keenya. Seenaati wanna godha yoo jiraate haa seenuti. Wanni nuti jenne ani sakkamnee ni beeki. Tibbeessoo yoo sanin goonee moo jedheni tibbeessoo carraan lammaffaa kennee fi bani. Carraan lammaffaa kennee bani. Yoo lakkoofsa qofa dubbadhe jettee hin maradha jette gaafa marii xumurreetti hin jennu. Daqiiqaa kenna xumurrannee jennu si gaafadha. Ragaalee sanniin guutuu isaatu waan shakkii irraa qabu guutuu isaa. Ta sirri dubbate siin jedha. Ta shakkii irraa qabu barreeffadhee waan jedhe guutuu si gaafadha. Saatii ittiin qabnu guutuu isaadha si gaafadha. Siin dura akkas jette waan baddeefi. Tokko tokkoon naa banaa deemtaa jedheen. Hin ta'uu naan jedhe. Tole waan shakkii irraa fakkeenyaaf amma ati na wajjin mari'achuu dhufte. Yaa awwaal ati sirriin dubbifne bakka kana Yohaannisii bakka kana jedhu ati sirriin dubbifne naan jette. Dirqama kiyyaan si deebisuu qabamu hin qabu. Si banuu qabamu hin qabu. Shakkii onaa irraa qabatte jechuudha. Ani ka jedheen isa kana yoo yeroo marii keessatti naa mul'isuu didde booda irratti tokko tokkoon si gaafadha hunda isaatu. Saatii dheeraa fudhatu gabaabaa fudhatu jedheen. Okay? Jennaan lakki akkasitti illee hin ta'u. Si wajjin asin oolu gurra kan keedhaa si fudhadhu ijaartii kan kee wajjin maal godhi naan jedhe. Ani hin beeku waan inni. Yeah, anyway. Maal godhi jedha waan inni jedha ani beeku gurra kan kee fudhadhu moo maal naan jedhe. Tolee ani mee maal godhi jedha mee maal godhe. Opshiniin lamaan danda'ama. Tokkoffaa yoo abbaan sun akkuma jettarra wannoo qopheeffatee jiraatti iskiriin irra mul'isaa deemuu hin danda'a. Yookiin immoo iddoo isaa specific godhaa ragaa isaa dubbataa deemuu hin danda'a. Yoo iddoo san irraa tarii namni shakkii qabu jiraate abbaan dhaggeeffataa sun abbaan waliin dibeetii godhaaran. Iddoon kun lakki akkanan jedhu ila kun olaal. Akkana jedhu jedhee dhuma raffeen gochuu danda'a. Daqiiqaan walii qabama. Daqiiqaan yeroo walii qabu fakkeenyaaf daqiiqa kiyya irratti an waan barbaadeen fayyadama. Ragaa dhiyeeffadhee ati ammoo ragaa kiyya san hin qabattaa. Dhumarra yeroo walii kennamu irratti sanniin proof gochuun hin hafu. Sanniin proof gochuun hin hafu. Fakkeenyaaf yeroo ati an dubbadhuyyuu ati qabatteet daqiiqa kan keetti aanutti haay kana sirriin dubbanne kun akkanan jedhu kun ragaa isaa laal. Akkana jettu kun akkanan jedhu kun ragaa isaa laal jedhaat bifa salphaa ta'een illee deemuu ima danda'ama. Luuk inni waan barbaade laa jedhu daqiiqaa 10 inni san jedhetti daqiiqatti 10 ati fayyadamteet kaan falsify gooteet yoo daqiiqaa dabalataa qabde kan kee dubbachuun hin danda'amu. Sunuu waan tokko jechuudha. Yaa tibbeessoo ati san beektu yoo taate malee bar gurbaan bar waan quraana keessa jiru tasuma naasa'u bar waan quraanni fi hadiis naasa'u miti waan inni naasa'u.
waan mataa isaa googilii keessa sarchi godhatee walitti qabatee erga sani ammoo kompiitara qabaa naan jedha kompiitara namni zamana jaarraa 21 jaarraa 20 faa keessa kompiitarri malee jaarraa 21 faa keessa amma saatii kana saatii mobaayilaa saatii iPhone saatii jawwaala saatii tableetii saatiin kun malee saatii kompiitaraati kompiitarri amma warra Itoophiyaa keessa tafe malee amma biyya kanatti kompiitarri waan guddaadhaa biti inni ammoo kompiitara keessa bareeffate tayyee googilii irraa fidate ragaa waan macaafa waan quraana irra jiruumi waan hadiisa irra jiruumi waan inni haasa'u saba kanaaf jecha gaafachuun kee dirqama. Yaa maarree kanaaf waa hundaafuu yoo danda'amee tariitii deebi'ee jedhe okay faraan hin dubbatta. Ana ammoo guyyaa waa wayii jedhaa turte dhuma deebisiin deebifne baate mana waliin marataa irra wayii jirutti beeso si wajjin hin maradhu waan jedheef malee hin mari'anna yaada jedhee kaasaa turte. Ani hin mari'annu hin jenne uduma an bakka garama guutuun isin amanee cadhisee waliin dubbadhu sama horii faa waliin irra hojjettan nama lama. Keessaanuu farhaan. Ani akkuma garaa kiyyaa amaneef wanno ergee fi inni achi ol baasee wanno makiyya gubbaa erge gaaf viidiyoo illee anuma itti wanna gootan. Jirri kun maal taate akka irra godhaatti yookaan na ergitanii na himtanii ila waa akkana fayyadamaa jirra sababni isaa kana kanaaf. Ani yoo wanno banu viidiyoo kiyyaan wal fixaattan. Maal ta'e jirri maal ta'e viidiyoo. Ani saniif achiin booddee qoy mariin garee kana waliin mari'adhu nattaafu yoo danda'e mana kiyya banee barumsa barsiisuu itti fufaa. Jedhe wanta jedheef san akka yaadaatti akkana qabattanii fi ka biraa yaa maaf akka akkas jedhe jechuudha maaf akka jedhe ka jedhu diqqoo namoota biraa gaafii xaara waan ta'eef malee an marii waan amanii irratti abbaa barbaade wajjin mari'adha ragaa qabadhe jechuudha ati waan barbaadde yoo dubbatte si kabaja yaada kan keeti yaada kiyya ammoo dubbadha akkasii huban kanaaf ka kanaa tana jiddumaa yaada tan dubbachuu faraan hin dubbadha jedhaa turte siif kenna yoo bifa saniin dhiyeessanii anuma fakkeenya fuudhu akka kiyyan marii ta'an anan personally wama kiyya dubbachuu danda'a waan ta'eef. Yoo si wajjin mari'adhe ragaa barbaadde dhiyeessate afaaniin dubbadhu ragaan dubbadhu iddoo itti fokas gochuu yoo dhugaa ta'e hin beeka anuu. Yoo sirrii dubbataa jiraatu anuu hin beeka. Sababni isaa dubbii ati jedhaattu macaafa qulqulluu dursee tarii hin hubadhu. Yoo hin beekne ta'e ammoo wanti sun yoo keessummaa natti hin qabadha. Qabadhee iddoo san cheekii godha. Yoo akkasii hubattee hin jiraanne ammoo kana jedha. Kanaaf kuni yaada waliigalaa waliin nu galchuudha. Yoo danda'ame viidiyoo baasaa. Yoo hin danda'amne immoo ragaa ispeesifiik kenna akkasii waliin deemuun hin danda'ama. Yoo yeroo biraa carraa argattanii waliin mari'attan akkasii dogootanii gara lachiyyuu bareedaadha jedhee yaada. Tarii neetworkii isaallee rakkisuu danda'a. Farhaan waa dubbachuu turte ati. Kun yaada kiyya free from garasiillee gamanaallee free ta'ee uduu bifa kanaan dhiyaatee bareedaadha waan jedhu yaada kiyya kenne itti fufi farhaan. Galatoomii dingata waa'ee kee dubbanne akka Dabartiin gooneef dubbii gara waa'ima kanaatti dubbanna. Waan manni nuun jechaa nu arrabsaa tureef inni jalqabaa waa'ee kompiitaraatiin baranne atakkasidha. Akaademikaalii namni hin baratiin deeme tokko hin jiru. Awwalis taana akaademikaalii tun baratii yuunivarsiitii amma keessa jiru keessa hin jiru. Yuunivarsiitiin jiru miti barri isaa bagee hin beeku. Kanaafuu yuunivarsiitiin ni jiru sadarkaa inni itti jiru immoo nutu beeka warra sadarkaa barumsaa beekuuti. Sadarkaa beekumsaa beekeen jedhuun ture awwaliin tokko jedhe. Lammaffaa kan mareetaa jira waa'ee amantii malee waa'ee akaademikaalii miti. Sadaffaa ammas waa'ee kompiitaraa saamu yeroo ammaa sammuun kompiitara ta'eera. Kompiitaraan dhaadachuu miti. Sammuun kompiitara ta'eera. Alhamdulillah. Yoo dubbanne kompiitara hedduu nu barbaachisu nama amansiisuuf jecha kompiitara fidannee fuuldura keenya kun inni agarsiisna malee kompiitara nu barbaachisu dubbachuudhaaf akka kootti jechuudha. Ka sadaffaa waan ustaaz awwal jedhe kun dubbii inni dubbate kun dubbii inni sunis dubbate lamaansaa gidduutti ilaallee mee mari'adhaa jennaaniin maal jedheeni akkuma allaa sammuu kee cufamaadhaan arraba gaafa jalqabu laale akka awwal aaree ba'uuf inni aariin obsitti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan immoo hamma inni marii kana tole jedhe mari'atutti tasgabbaa'ee dubbadhu jedhan allaa arrabsaa silaa wajjin dubbannu yoo baasne sodaate waan jedhaniif tasgabbaa'ee obsi waliin dubbadhu jedhan. Sila arraba akkasii jalqaba irratti barbaachisu akka jedhee arrabse waliin. Kana wal arrabsu waan fedha jedhu waliin garuu allaa jecha arrabsaayyuu sanumaanuu tole mari'adhu jenneen. Dhumarra garuu bakka nuti qofa nan dubbadhaa iskiriiptuuf qalama qabadhuti galitti manatti akka dubbisadhu jedheen. Yesabbata maarii unkaan ikkoo tamroo yoo ati barattee takaate nama teoloojii waan ta'eef sitti himu. Sabbatta maariin hin jira gaafa dhaqamee kan warra ortodoksii ta'e kan protestaantis qidaamee kan fi sanbata dhaqamee kan baratamu jira sa'a 8 boodaa fi qidaamee kan baratamu hin jira. Gaafa baratan illee waan baratan yoo barbaade namni hin galleef gaafachuu danda'a. Waan nutti mee nutti taasise sana
Meeddoon kun sirrii miti eessaa hodhee baas nu garsiisu kun sirrii miti waan dubbatti tokko tokkoon baasnee si gaafannaa jenne waan biraan jenne awwal. Kun immoo utuu amantaa namaa irratti ta'e sa'aatii qabannee bakka ati samma sa'aatii keetti fayyadamtaan sa'aatii korratti fayyadamaa jetta. Garuu amantaa tokko irratti dipeendii gootee waan barbaadde haasaa oolte dubbachuun koo amantaa tokko irratti rakkoo hin qabu. Lakkoofsa akkas jettee waan guyyaa sadiitti numne haasa'uu dandeessa. Namni garuu dhuguma se'a. So hamma waan dubbatte sana kootti kun sirrii miti eessaa fidde baasi garsiisi jettee dirqama gaafatte. Yookaan achi manni mana marii comparatively regionii waan ta'eef amantaa lamaan irraati kiristaanummaa irratti islaamummaa irratti tokko tokko fudhatanii waliin mari'achuu yoo taate malee kunummaa akkasidha kun akkas jechuun barbaachisaadha miti. Yoo immoo lakkii akkasumatti deemna jedhan immoo rakkoon qabu yoo daqiiqaadhaan haasofna jedhe immoo gaafiif deebii akka jenne iyyuu baasee hadiisa sana dubbisaa deemu. Maaliif jennaan akka barbaade haasa'u kaa. Arragaaggataa deemaa jira waan ta'eef awwaliinis sa'aatii dheeraan barbaachisuun. Baasee hadiisa dubbatu kun iddoo akkas jedhadhee bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti nutti agarsiisa. Bakka barbaadu bichaa jala muree akkasitti agarsiisa. Yoo deeme kalaas daqiiqaadhuma irratti gaafiif deebii waliin qabatu. Kanas walii galla yaada kooti kun. Taqabbaluun beeku atis waan jettu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Yaa daqiiqaa walii qabdanii hin haasofnu irratti moo amma baasaa mul'ifnaa irratti wanti disarbansii uumamu. Anasii deebis. Yoo amantii qofarraa caal jettee lakkoofsaa fi dubbatiin haasaa wal kalaas isaa isin inni hin jiru waan ta'eef ana dubbata wanta waan godhachaan sirreessaa waan isin hin dubbanne wanti hin gataase. Maal jedhee haasaa wal yoo caal jettee lakkoofsaa fi keeta qofa nutti kennaa deemte taate afaaniin waan haasoftu hunda qabadheetiin baasi kun sirrii miti fidi ragaasiin jechaa deemaa jedhe. Jennaan macaafa dhibba yoon qabadhe macaafa dhibbarraa riferii fudhadhe jedhe. Ani waan hin cibbeessu faana gaafa mari'achuun macaafa dhibbarraa taate dhibbarraa riferii fudhadhe dhufa malee akkatti dhufeen takka baasii wadi baasee agarsiisuudhaaf qophaa'aadhaan. Afaan irraa adeemsa maaliif jenna mariidha bakka. Riferii bakka dhibbaan fidadhee dhufa gaafa kiristaana faana mari'adha. Gaafa fide garuu lakkoofsa ishii fuula ishii wajjin fidadhaa PDF isaallee buusee bukkee qaba maaliif kijibadha. Footoo kaasee iddoo biraa fidda kanaan jenne itti agarsiisetanii shoot screen sana bakka nootti qabadhe lakkii hunda PDF irraa moo baasee itti agarsiisu kana hunda qophoofnee dhufna nuti musliimoonni cal jenneedhaa miti. So kanaan oote waliin deemaa iyyuu hin deemnaa jedheen lakkii akkasumas itti mee deemaa jedhe. So ustaaza waliin moo kanatti hin deemu daqiiqaa waliin qabnu jedheen amma garuu akka nama jedhetti daqiiqaa qabachuu danda'u. Yoo screen irraa baasee itti agarsiisaa kunoo dheeraadhaa wajjin hin deeme daqiiqaa kudhanis ta'e shanis ta'e gaafiif deebii godhachuu danda'u. Baasee itti agarsiisaa yoo mari'ate. Okay. Yoo danda'ameef yoo tariitii wanna jedhu ta'e yoo akka waliin mari'attanii isintu beeka. An garuu akka yaadaatti kanan jedhu yeroo yaadanni dhiyeesseetiin jedhe yeroo yaadanni dhiyeesse gaafilee yaadanni kaasif daqiiqaa isaa haganni fixatuuf dhageeffatamee booda disproof gochuun hin danda'ama yoo sa'aatii walii qabameetiin jedhe jechuudha. Kanaaf anyway lafa inni hin jirretti baay'ee asirratti haasa'allee turuun hin barbaachisu. Waa hundaafuu guddaa galatoomaa. Deebisanii keessaan na erganii yennaan daqiiqaa irratti hin dinne bar tibbeeso waan jenne filannoo lama akkuma Faransii ibse kan takka wagguu haasoftu daqiiqaa 5 fudhadhu daqiiqaa feete fudhadhuuti mul'isaa nama ibsaatiin deemtaan gaafa kanan waan tokko xumura irratti natti mul'iste waan taateef waan tokko sin gaafadhu jedheen si galaa miti waan nan jedhe kun xumura irratti gaafii guddaa sin gaafadhu jedheen yoo natti mul'isaa deemte wamaa waan si gaafadhu hin jiru yoo ammoo mul'ifne taate fakkeenyaaf amma asiin dura beeka waan ta'eef jecha hadiisota hin jirre yookaan quraan hin jirre jalliseetumaan odeessuu danda'a. Wagguu waan akkasii gaafate odeesse ammoo an qabadde keessa gaafadha dirqama isa gaafadha. Gaafa xumurreetiin jennu waan akkanaadha sirriidhaa miti deebi'e waan akkana naa mul'isedhaan deemu. Fakkeenyaaf kitaaba akkanaatu akkana jedhoo jedhe naaf kenni jedhaan. Okay? Kitaaba sannaa baasii jedhaan. Inni kun ammoo daqiiqaa haajomse kana siin kennuu jedhaan laabiriidhaan naan jedha. Maal jechuudha isaa nabina dhufee mariidhaaf dhufee an laabiriidhaan siin kennu maal kana kitaaba baradhee qabadhee deemaa naan jedha. Maal jechuudha isaa? Siin maradhaa kitaaba siiraa irraa hadiisa irraa quraana irraa waan barbaadde irraa fidadhu jedhee garuu ammoo waan san mul'isuu qabda. Takka yeroo haasawaa deemtu takka ammoo boodarra si gaafadha waan shakkee guutuu isaatu kanallee fidi jedhee si gaafadha jedheen. Inni kun ammoo dirqama keenya sababni isaa nama barsiisu as taa'u jirra. Califneetuma namni haasawee iskiriiftoo qabadhuutee ati deebiitti manatti ilaalladhu naan jedha. Inni kun haqaadhaa miti si galtee inni kun haqaa miti. Tole akkas goona
Galatoma hundaafu yoo isaan deeman Mana itti bana deebina. Yoo bana Ergeera ni jennee Amma moo carraa xumuraa kenninaaf carraa sadaffaa Ustaz Farhaan. Yoo jira Amma inni jedhaa yoo dhageettanii jettanii ergaa fi achi jala dhaqaatii itti maa urjiinas jirti. Okay, dhugaa. If that's possible, let you do that. Let you try our best, and then finally I will leave. You can't. You can hear, but I wouldn't hide me from just majority. Oh, okay. And yeah, I'm bifer dagi information ati na kenna turte kajela ture sila ala ture ambarre comment kan kela ala ture rogat. So yo akkas godhamuun dandamen godhama yo kanna ammoo ani gara mana hiyyaati deebi'an illee barumsa kiyyatti fufa. Isinillee itti tokkosa quraana roga barsiisa baay'ee nu dhiisa. Okay, one amma maal waan baay'ee dubbachuu irratti beessa odaati jedhame. Quraana Abadis darah rufee gaafa tu jechuu jira amma saatii kana baay'ee amma nagale yaa urji yo gaafachuu amma waan isaan jedhan kana dhageettanitti ijoolleen kennallee nu haagaa daagiin information sobaanaa kennaa ramnoo inaan jedhe jennaan just isaa exactly irra wallaalaa ture. So yoo dhufuu danda'ee fi gaafilee kanneen gaafachuu jechuudha. Amma dubbiin maal jedhanii gaafii nu gaafachuu danda'aadha ka jedhan. Dhageettanii tan. Yoo mariinaan ta'u jedhee gaafachuu danda'aadha. Filannoo. Gaafachuu danda'aadha. Islaamummaadha gaafachuu danda'a. Filannoo malee gaafadhu jechaa hin jiru. Yoo marii kana hin dide gaaffiifis nu yeroo hundoo sa'aatii 24 gaafatanii fi barachuu danda'a. Barsiisuu dandeenya gaafatan barsiifnan. Alright. Yoo akkas hin taane jabaadha ingiddii isinillee tufa nullee mana keessanii dhufa waan hin jenne mana keessanii seenaas cufeetanii jechuudha. Okay, daqiiqaa 5 eegaa asumatti eegaa. Inni eegnaa daqiiqaa 5 eegaati. Woman information Ustaaza wal dhufuu hin danda'u jedhee kaatee deebiseefi. Dhufuu hin danda'u jedhee isaa? Inni naan deebinu. Nageera waan isaa hunda gongore hin beeku. No. Lagi hasta wana awal politikaan hojjetanii. Safaraan daqiiqaa 5 eegaa. Safaraan daqiiqaa 5 eegaa. Isnoorreetti jedhee tokko ijoollee nama fakkaata beektaa Ustaaz Farhaan Dikkoo gargar godha yeroo tokko. Dhibbeessa qotaafis gaadha. It is not ready jetteen dubbisnee amma komentii wayi. No, like disiirri nan goone daagiin misinformidii si godhaaraa naan jedhan. An informationii daagii dubbisaaran jennaan. Garuu isan dura it is not ready jettee barreessi nama wayi dubbistee turte. No. Dubbistee turte. Like dubbisaa miti kanan jedhe. Anatu jedhe. Anatu he's not deceiving me. Anatu fi jedhe. Okay. Daagiin misinformidii si godhaaraa. Naan jedhe. Misinformidii si godhaara naan jennaan. No. Misinformidii na godhaan jiru. No, before that san duratti it's not ready ka jedhu wayi dubbiste jalatti. Nani amma haasama biraa jalqabne. Yeah, okay. Tarii misinformidii si danda'ama. Leet an kanaaf ani mana banaa anillee manuma kiyyatti itti fufa sagantaa barnoota qabna guyyaa mariira turre saniif dabarse akkasi jabaadha yeroo biraa tokko ergiif meedin gaatatuun bahin dura tokko ergiif anis sanaadheen karaa dhaabbadheera badhee keessan jira waan seejjabu dhugaa rabbi araarsi nu dhiqaniin araara jaallata badhee ma ooltaa qaraabaan makiinama keessa badhee ma ooltaa mana keessa kanaaman jedhe dhaabbatu jira kuno ilal karaarra daarii qabadhee dhaabbadhe dhugaa rabbi daariin maqabeen dhaabbataa jira. Okay. Konnoon na ergaan jiru. Okay, na ergaan jiru iyyuu. So akkasii jabaadha ingiddii.
Ayyee galatoomii maamiti teenki waan araarsuu dhufteef galatoomii nuun araaran jaallannaa namni araaraa dhufe hundumtuu irraa qibaluudha Na jaarsa. erganii seeni naan jedhanii keessaan na barreessinaani kanan mana bane. Kanaaf gara manaatti as deebina. Fayyaa naaf ta'a guddaa galatoomaa walitti deebina gaafa rabbi jedhe. Faraan garuu du keessaa si dubbise baay'ee ture akka obbolummaatti si dhiiseera garuu si dhiiseera. Daqiiqa masan si dhiisee. Natti qabamte? Si dhiiseera garuu yeroo saniif si qabamee ture. Bakka maal qaba uduu normaalii amma akkuma obbolummaatti waliin dubbataarraa uduu waan akkanaa kana fayyadamaarraa. Kanaaf akkana hubadhu dunaa jettanii akka normaaliiti jechuudha. Ispeeshaalii amma paablikalii viidiyoon ati barsiiftee tarii namoonni achi keessa jiran eenyullee poostaa akka godhin beeku sagantaa irra qaataa turre. Waa'ee kamii? Waa'ee footoo ansi si ergeetii fi footoo ansi si ergeetii fi lammaffaa isa viidiyoolee fayyadamtu ta'ee viidiyoolee namatti poostii godhe ta'uu danda'a. Akkas waa hundaafuu dhiiseera waa hundayyuu. Baay'ee si jaalladha akka obboleessaa. Viidiyoon nama kiristaanaa fudhanne nuti alarraa fudhanne jennee booda irraa. I know. Akkasidha. Bakka galatoomaa walitti deebinaa anamma mana banee manatti itti fufaa isinillee akkas itti fufaa. Ustaas awwal bakka walitti deebina gaafa rabbi jedhe. Ayyee tole galatoomi tibbeessa okay. Galatoomi ulfaadhu. Ati seenaa ijoolleen kiristaanaadha amma seenuu dandeessan. Yaa jamaa maggariin keessanii jarjara hamaa wayiidha kan qabdantu jira akka malee. Kan jalan teessanii waan gubbaa kanatti nuti jennu kana akkanuma cadhisaniituma haasawwa isinitti fakkaatu akkanuma cadhisaniituma. Bakki kun akka akkasiitii miti. Obsaa fi maal godhaa fi isa kana isin nama haasawutu asirraa xiqqoo sidha beekamoo isin isa. Mee jarjara kana ofirraa dhiisaa yeroo takka jarjara kana ofirraa buusaa tolee jarjarri kunuma takka isin hin fayyadu. Sababni isaa jarra asirra jirtu tana hundee fi wannaa jaraallee alhamdulillah rabbil alamin ni beekna waan ta'eefi isin osoo obsitanii irra gaariidha isin galtee.